Ilman kamne itti guddisu. Oromoon namni ilman kamne itti guddisu. Namoonni biraatu namni harka qalleeyyii gargaaruun akkanumatti akka lammeetti namni wal gargaarsi nama kamiifuu nurraa eegama waan ta'eef. Kanaaf akka taansullee nu qabaanullee immoo isa qabnus rabbii isa waan ta'eef gargaaruun kun immoo waan hin argamne waan deeggaramuu qabu. Namni tokko immoo nama gargaaruuf qabeenyaa miti murteessa nama ta'uu qofti gahaadha. Namni nama gargaaruuf yaadan yoo nama gargaare wal bira ijjanne waan baay'ee keessa darbu rakkoo baay'ee keessa darbuu dandeenya. Namni kan qabu maaliif oliif? Oliif kan qabu kanaaf nama kan qabu mooyuu kan hin qabne mooyuu gammachiisuun keessattuu guyyaa ayyaanaa kana nama waa kennuu nama gammachiisuun rabbi irraayis namarraayis waan argataniif. Yeroo biraatu nama gargaaruun kooluutti barate waan jedhu. Aadaa osoo godhanne. Aadaa godhannee gaariidha. Yaada kana immoo muddisiisuu keessanis baay'ee galatoomudha. Kunis immoo kaka'umsa keessanii kan ta'e. Kanaafuu obboleeyyan keenya warra isaan harka qalleeyyiidhaan cinaa hin dhaabannan jedha gara kooti. Beefamullee qabu. Isinillee jabaadha. Rabbi sinaa gargaaru. Galatooma. Nama saba keenya qarqaaru, nama hiyyeessa keenya qarqaaru. Rabbiin waa godhu. Qaaraan namatti tolu. Isinillee waan kana nu yaadachiisu baay'ee isin galateeffannaa. Dullaa akka danda'ameen wal qarqaara. Ammaa miti kanan boodaayyuu osoo wanni akkanaa kan jiraatu ta'e itti fufnaa. Kan ammoo akkanatti oofti fufne namoonni baay'ee mana isaanii keessatti kan rakkatanii dhibamanii jiran ni jira. Namni hundumtuu ardii kanarra baay'ee waan nam turreef waan qabnu walii qoonnee wajjin gammachuun ayyaanni immoo kan hunda keenyaa waan ta'eef. Amma yeroo dhibeen kun addunyaa kana mara raasaa jirutti walii birmachuun homaa waan nama duubatti nama jechisiisu waan ta'eef. Alli biraatu yoo jiraate alli ittiin sirriitti gargaaru yoo jiraate magaalaa kana keessatti irraa waan deeggaru immoo waan nurraa eegamu deeggarame kun waan duubatti nama deebisu waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Humna qabu wal gargaara. Namni mooyyoo kanatti wal kakaasee waan jiru kana wal kakaasee nama mooyyoo waan hin dandeenye kana gargaaruun barbaachisaadha waan ta'eef ulfaadha isin jira. Maaliif waan gaariidha. Waan kanarraa adda ta'e hin qabnu. Naannoo keessatti illee gaggaafataniitu naannoo keessallee deemaniitu haga midhaanitti illee guurat turanii ammas immoo wanta isin jettan irraa kaleessuma jira jechuudha namoota harka qalleeyyii kaleessuma gargaaraa jechaa jiranii. Mallaqaanis yaadanii illee isin qarqaarre uummata keenya amantaa adda baasin qabeenyaaf jabaaf lafa adda baasin akkaataa isin hirmaattan kana isin bira dhaabbanne. Malee yoo namni gargaaru waan jiru aadama Oromoo jechuudha aadama keenya. Bishaan dheeboo dheeraan nama hiike. Isaan illee gammachiisuu waan jiru gargaaru waan nama teenyaa rakkoon jiru waan kan wal gargaarudha. Wal gargaaru nama aadaa keenya waan ta'eef. Bareeda waan gaariidha hojiin keessa. Baay'ee dasa nama jedha. Sakkaatee jechuudha qabaattee waan bulaa egaa rakkataa gargaartee bareeda. Wanta qabnurraa yoo ofii buddeen tokko nyaannu ta'e walakkaa walii qoonnee. Bifa kanaan isin immoo yoo nu gaafattaniitiin nu hirmaachisuu kennaaf baay'ee natti tolee. Keessattuu yeroon kun immoo yeroo dhibee koronaa irraa kan ka'e namni baay'een gara mana ofii deebi'ee dhibee kanallee akkamitti ofirraa akka ittisnuu fi akka ofirraa dabarsinu itti yaannee wal gargaarree wal cinaa ijjannee ayyaana kana hunduu hanga qabuun wal cinaa ijjannee dhabaa keenya harka qalleeyyii keenya dadhabaa keenya cinaa ijjannee akkanatti isin gargaarsa kanaa bahuuf keessaniif baay'ee waan das nama jedhu. Rabbi beekumsa nuu kenneetiin ayyaana kanallee ayyaana nagaa nu haa godhu nama hiyyeessa keenya qarqaru nu haa godhu dhibee kanallee rabbi nurraa dhaabsisu. Akkanumatti itti fufaa innis isin cinaa jirraa jabaadha. Namoonni jedhamu hin jiru waan ta'eef kanaaf immoo yaada gaariidhaan keessatti baay'ee waan gaarii nu dhiyeessitanii jajjabaadhaa jechuu barbaada.